Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamarka fune kabajamtoota daawwattoota Ashaa Indaka jirtu. Akkam jirtan nu nagaa jirra alhamdulillahi rabbil alamin daawwattoota keenya seensa jalqaba har'a bisinii fi ibsa godha. Kan kadir hagadhuma viidiyoo keessatti hagadhuma viidiyoo keenyatti meeshaa kana gatii isaa wajjin isinii ibsa jechuudha. Daawwattoota keenya akkuma jedhan kan kana kan irra zorzoorsee meeshaa isin irratti san jechuudha. Daawwattoota keenya meeshaa obboleessa keenya aliiti haadha mana wajjin adeeman jechuudha. Daawwattoota keenya isinillee meeshaa mana keessaa waan dubartiidha barbaachisu meeshaa babbareeda ajajattee isinillee qopheessinee irra aliin immoo toon dhiirarraa eegamu kun isin argitan kana alga dola wata sriya firaasha wajji jechuudha. Meeshaa kwaaltii kana ajajee haala kanaan hojjennee qopheessinee jira jechuudha. Daawwattoota keenya kun isin argitan kana meeshaa Fimiri keessan keessa wanta kana guyyaa jiraate maal isin barbaachisa kana caalaa achiin tasrii akka nama reeddutanii jira asiin duraa bakka nama reeddutanii jira daawwattoota keenya ifaajuun eeganii ollee alirraa akka waraqsan isiniin jira warra dhiiraa haala kanaan akka bitattanii isinillee mana keessan bareechitan isiniin jira yeroo baay'ee mana keessaa dubartiitu bitata dubartii bichaa sun ta'an dhiirallee ni eegama maashaallah irraa jennee jirra alii rabbi nagaan isaan haa galchu kana bichaa miti meeshaa alii mana geessinee viidiyoo waraabna inshaallah yoo rabbi jedhee saat biyya deemee irraa makiinaan nu eegaa jira inshaallah ni deemna amma kan meeshaa gatii isaa tokko tokko isiniif ibsaa warri lakkoofsa bilbila kennaa barbaadan duwwaa 983 jechuudha meeshaa akkana bareedu kana ajajattanii bakka isin barbaadanitti isinii geessine isiniin jedha daawwattoota keenya lakkoofsa dabalataa duwwaa 977 jechuudha dhiimoo wasaappii telegiraamii qabna daawwattoota keenya keessattuu gara wasaappiitiin sirriitti nama keessummeessina kana beeytanii akka dhuftanii nurraa xalabattanii isiniin jedha daawwattoota keenya amma kallattimaan kan meeshaa gatii isaa ibsa isinii godha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma argaa jirtan kana kaameraamaaniin keenya dolaaba kana guutuu isaa isin agarsiisa jechuudha. Obboleessi keenya Alii fi akkuma san haati manaa isaanii waliin ta'uudhaan ani meeshaalee mana keessaa kan akka algaa dolaaba waan dhiirte gaafa aruuzallee dhiyeessite yookiin immoo gaafa mana keessatti illee nama barbaachisu namarraa guutamu hunda ni guuta jechuudha. Aliin dolaaba kwaalitii kanaa fi akkuma san immoo algaa kwaalitii kana hojjetee jira jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya kana bichaa miti tasriyaa akkuma san tasriyaa kwaalitii taate meeshaalee qulqulluu fi akkuma san immoo meeshaa almuuniyeem irraa hojjetamee baay'ee geetamee babbareedee haala kanaan mana keessa galuudhaaf qophaa'ee jira jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya ani maal isiniin jechuu barbaada isiniif fakkaate nu warri dhiirallee jajjabeessinee hamilee dhiiraa hamilee dubartoota jajjabeessinee mana isaanii mana keenya dubartoota wajjin egaa miidhagsuu qabna jechuudha. Manni keenya waliin miree bultiin immoo keessattuu mootuu dirqamni harki caalu dhiirarra jira waan ta'eef meeshaa akkana bareedu kana algaa saaloonii kee keessa yookiin immoo mana ciisichaa kee keessa yoo galfatteetiniin haadha manaa kan kee wajjin jireenya qulqulluu yoo jiraatte homaa wanni si hafi hin jiru jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya hankanan isinii dhaama. Ashaa Indaka bira yoo dhuftan immoo jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya meeshaalee kaargoo guutan meeshaalee adda addaa kan yoo achii dhufe asitti immoo itti fi sadi kafaltan achitti kun isinirraa akka hafuuf jecha nuti yeroo ammaa kana kutannoodhaan kaanee meeshaalee hedduu binnee isinii dhiyeessaa jirra jechuudha. Hedduu adda addaa kan biratti argamu haala kanaan dhiyeessine kan biratti hin argamne immoo iddoo inni jirutti dhaynee binnee isinii dhiyeessaa jirra. Kana beektanii dhuftanii meeshaalee akkanaa kan akka xalabattan isiniin jedha warra xalabatteen immoo hiriyoota keessaniif sheer godhaatii hiriyoota keessan bira akka ga'u isiniin jedha. Ammaan dolaaba kana agarsiisutti yeroo jennu jechuudha. Dolaabni kun abbaa balbala jahaadha. Asitti lama. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya asittis lama. Asittis lama jecha mee ilaala. Asinis kana fakkaata. Asinis kana fakkaata. Haala kanaan asinis kana fakkaata keessa isallee bifa kanaan akkatti bareechinee jira jechuudha. Yoo deebi'ee cufamu immoo maal fakkaata? Bifa kanaan akkatti bareedee cufama jechuudha. Mana kee keessatti yeroo uffattee tuniin jette asumatti guutuu qaama keetii dakana caamarraa kaasee haga muluu isaa uffattee argisiistee ilaalattee baata jechuudha. Komentii tokko malee haala kanaan bifa kanaan qopheessinee jira jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya kan itti aansuudhaan ammallee dolaaba isin kana qofa osoo hin ta'in asitti siree yookiin immoo meetira tokko seentimeetira 80 gatii jechaa jiran komentii jalatti gatii jechaa jiran. Ayyee egaa ina kun walaale komentii jalatti gatii jechaa jiran haala kanaan bifa kanaan hojjennee jechuudha. Algaan nu biratti yeroo baay'ee dolaabni ni beekama. Dolaabni meetira tokko seentimeetira 80
qarshii 35 toora kanaan ibsama jechuudha. Yeroo ammaa kana doolaarri kun yeroo ammaa kana nu biratti qarshii 65 meeshaa almuuniyeemii kanaan akkatti bareedee asiin immoo haala kanaan mirayaan hojjetamee haala kanaan immoo meeshaalee qulqulluu biyya alaatti irraa hojjetame qarshii 65 meeshaa kanaan yoo hojjetame isin mana keessanitti isin galu gammachuun akka nutti dhagahamu isinitti illee dhagahama jechuudha. Maaliif isa dabalataan immoo doolaarri kun meetira 2 bal'inni isaa miti meetira 2 fi seentimeetira 40 kabajamtuu kenna. Asii ka'ee haga bakka amma isin agartan kanatti meetira 1 fi seentimeetira 20 asirraa ka'ee mallee haga asiitti immoo seentimeetira meetira 1 fi seentimeetira 20 jechuudha kabajamtoota daawwattoota kenna. Ayyee dhiifamaan 2 see 2 fi 40 jechuudha. Kanaaf guddinni isaallee baay'ee guddaadha. Akkuma san meeshaan irraa hojjetamellee haala kanaan meeshaa baay'ee qulqulluu ta'ee hojjetamuu danda'a. Yeroo kana immoo kabajamtoota daawwattoota keenyaa meeshaan kun ani ibsa gahaa irratti kennuu barbaade jechuudha. Maaliif haala kanaan hojjanna jedhanii yaani meeshaa tokkoffaa lammaffaa sadaffaa qaba. Meeshaan isin agartan fillafiiti kun guutumaan guututti akkuma qulqulluurraa akkuma isin argitan kana meeshaa tokkoffaadha. Kan irraa hojjetame keessaa kunis akkuma san tokkoffaadha. Haala kanaan wal keessa makanii akka isin hin shawwanne isiniin jechuu barbaada. Amma xiqqooniin dadhabee haala galfaataa asumaan adiin dhiifama jedheeni firaasha isaa kanarra taa'ee isinitti asuma barbaadee jira. Egaa akkuma argaa jirtan kana argaan namni irra taa'e kun meetira 1 fi seentimeetira 80 bal'inni isaa asii hagachii jechaadha. Yoo xiqqaate nama 4 irraa fisaa jechaadha. Kana agartanii meelaan akkattuu iyyuu ni ciibsaa jecha agarrattu. argaan nama raffisa. Egaa kana fakkaata. Algaa kanarratti maal isiniin jechuu barbaade asiin achi meetira 1 fi seentimeetira 80 garaan asii dheerinni immoo meetira 2 jechuudha asii gadi akka gadootitti. Kana fakkaata. Kana bichaa miti kabajamtoota daawwattoota keenya. Geetii isaa akkuma argaa jirtan kana biratti dabalatee asiin ammallee kun ol banama jechuudha. Haala kanaan banamee cufata jechuudha. Waan banamuu fi waan cufatu hin fakkaatu haala kanaan hojjetamee isiniif dhiyeessinee jira jechuudha. Ifaaf ilaalame. Asirratti immoo daawwattoota keenyaa wanti isin jechuu barbaadu masaaba hedduu algarrallee tasirrallee dolaabarrallee jira waan ta'eef dhiifama kana hundarra masaaba jira waan ta'eef dolaaba keessa akka bakki meeshaan xabbabne jennee masaaba ittiin goone jechuudha. Bakka uffanni dachaafamee kaa'amu bakka uffattiin bakka wanta adda addaa kaa'amu haala saniin babal'ifamee hojjetamee jira. Keessa akkamitti akka fayyaduu fi akkamitti akka hin fayyadne nama hojjetutu beeka malee isaan akkatti footoo viidiyoo nuti argachaa jiranii garuu immoo masaaba bakka hedduu kun algarraayyuu bakka sadii jira tasirrarra bakka sadii jira. Dressing kumudino ngama gamanallee masaaba guguddaa lama qaban jechuudha. Daawwattoota keenya akka kumudino xixiqqishoolee sana osoo hin taane hedduu guguddaadha. Kumudinoon bichaanu hayyee kan ibsa keetti fufta. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya ani kana yeroon isin jedhu haala kanaan meeshaa qulqulluurraa isin hojjennee isin dhiyeessinaan akkuma isin ibsee jechuudha. Kana bichaa miti asitti immoo akkuma argaa jirtan kana geetiin kun as keessaan geetii sadii darabamee jira. Asiin kunitti addatti geetidha, asiin asitti geetidha. Keessa kanatti illee tunni bareenni kun geetidha jechaadha akkuma argaa jirtan kana. Haala kanaan bareechinee hojjennee odoo waa tokko suuraa isaatirraa hin hambisin haala kanaan qopheessinee jirra. Yeroo akkatti qopheessinee jirru immoo gammachuu guddatu nutti dhaga'ama. Maaliif meeshaa kana meeshaa qulqulluurraa haala kanaan hojjechuu keenyaaf nullee gammachuun nutti dhaga'ama. Warroota hojjetameef illee gammachuun akka itti dhagahamu abdii guddaa qaba. Maaliif waan yaadan san akkuma yaadanitti odoo wanni tokko irraa hin hafin fedhiin isaanii guutumaan guututti galma ga'u irratti galma geessu irratti beekamna jechuudha. Isinillee galma akka kana geenyuuf hirmaannaan isin gootan baay'ee guddaadha waan ta'eef egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa ani baay'een isin jaaladha baay'een isin kabajaa isinillee hin jajjabeessitanii jirtu akka ijoollee Oromoo keessatti ijoollee Oromoo keessaa namni isin jajjabeessanii hamilee taataniif keessaa isa tokko qaana jechuudha namni jechuudha. Ashaan Dakadir kanaan beekamu. Kana bichaa miti. Ashaan Dakadir akkuma argaa jirtan kana akkuma amma Ashaan beesaa jirtu kana jechuudha. Meeshaalee mana keessaa qabdi jechuudha. Ashaan gatii isaatii fi meeshaan kun hunduyyuu maal akka ta'e tokko tokko isiniif ibsite jechaadha. Hayyee daawwattoota keenyaa amma ani meeshaa mana keessaa numarraa bareedaa waan ta'eef gatii isaa tokko tokko isinitti hima. Daawwattoota keenya kana dursatti jechuudha meeshaa tokko gadiin yoo gatiin dhaga'iin koomentiin muluun gatii isaa gaafatta waan ta'eef algaan qarshii 75 dolaan qarshii 65 tasriyaa qarshii 30 daawwattoota keenya meeshaa kana warra barbaadan meeshaa biraa gatii irra kasaa barbaadan garuu akkuma duraanitti itti fufan malee hayyee daawwattoota keenya kan itti aanu mootuyyuu meeshaa mana keessatti yoo deebi'u oomishni jedha oomishni akkuma argitan kana gara meeshaa nama ibsa godhate. Hayyee daawwattoota keenya oomishni qabdasitti qoleetiin ta'in akkuma sirna bitan kana kunoo wanti hundumaa duraan oomishni qabu hunda qaba jechuudha. Daawwattoota keenya mashwii isa ittiin godhan sallee ni beekanii ture laaluun sawwii mashwii baati. Yoo akkuma argitan kana kan tokko qaba.
wanta adda addaa jira jira wanti nu keessa hin qabne oobini namni maadaami jiru hunduu kira fayyadamaa ta'e ni beekan akka maal inni qabu jechuudha akka biyya keessa illee akkasumatti qaba gatiin isaa qarshii 48 yeroo ammaa kana waqtii kenna lama gaazii lama biraati asitti immoo silindarii isaa meeshaa isaa guutuu wajjin kunuun mataa isaa gabadha barbaachisu waan barbaachisu guutuu wajjin binnee fi qarshii 13 gaazii isaa qixxaan bistii Senegaalii firii 4 qaban xiqqaarraa haga guddaatti hin danda'ama kunuun xiqqaan guddaa jala mul'atu laastiin meeshaa goostee jira hedduu guddaadha akkuma argitan kana kajala hedduu guddaadha qixxaanis akkasuma kun xiqqoo leekkanyaa kun immoo sanirra leekkanyaa afran isaa walii galaatti jechuudha gatiin isaa qarshii 36 ta'ee jira qixxaan bistii abbaa torbaa jedha isa nu biratti beekama ta'e san kun achi daari sanitti argama gatiin isaa qarshii 7 galee jira yeroo ammaa kana qixxaanu saani deruuziiti saani deruuzi illee akkuma distii biratti argama gatiin isaa qarshii 200 rakabootii ifaa fi sufraa jedha harakabootni ifaa kun akkuma isaan kana daawwatte kenna muraasni illee saqqabee irra harkaan ifaa jira sufrallee turun isaa wajji maachi ta'e jira kan nyaata qaba daawwattoota kenna rakabootii ifaa qarshii 600 sufraan 200 qixxaan isaanii siinii bunaa firee 12 jette siinii bunaa firee 12 bareeda laalaa jette kun akkuma argitan kan daawwatte kenna siinii bunaa kan bareedu taate rakabootii kana wajjin deemuu dandeettu fi jajaar ilaalee bitee jira asitti illee kuma tunillee aynata biraa jechuudha siinii isin hunduyyuu aynata biraa kunis aynata biraa fireejaa tunis aynata biraa fireejaa tunillee aynata biraa gisee barbaadetti qayyattee fayyadamuu dandeetti rakabootii birallee yoo bitte itti fayyadamuu dandeetti jechuudha siinii adda addaa ta'uun taate baay'ee babbareedanii gatiin isaa qarshii 3 siinii firee 12 sun dhibu qixxaan isaanii sirrii firee 12 qabdi kun achi jirti qarshii 8 tirii firee 3 qabdi kun tirii kwaaltii ta'e xiqqaraa guddaatti firee 3 jechuudha qarshii 2,600 qixxaan iddoo warqaammaa firee 2 qabdi iddoo warqaammaan kun 2,600 qixxaan baaldii firee 2 jedha baaldiin kunuun suuraan nyaataa kan daawwattoota keenya baaldii firee 2 as keessa daawwattoota keenya tokko diimaa kana tokko adii keessaa kana daawwattoota keenya tokko gatiin baaldii lamaanii baaldii kuma tokko fi 400 isaa maashina shunkurtii jedha maashina shunkurtii qabdi maashina shunkurtii yeroo hundaa bitaa jiru jira galaagilee qaba kan killee tollee waan gabaa muduraaletti waan hundi isaatu keessa jira daawwattoota keenya qarshii kuma 3,200 maktafaa qabdi maktafaa pilaastikii firee lama bitee jira isin firee tokko jedhee tokkotti fooyyoo cirta dirqama tokkotti immoo ataakiltiidhaaf barbaachisaa magariisa kana itti dabalee fi fayyadu daawwattoota keenya tokkotti isaa qarshii 700 qixxaan albee seetti albee waa hunda qabdi waan keessatti kun akkuma kana baafnee isatti agarsiifnee beeknaa irra garuu hin baafne ariifannee jirra waan ta'eef maqasii morooda albee guddaarraa qabee aga xiqqaatti waa hunda qaba jechuudha daawwattoota keenya gatiin isaa qarshii kuma 3,600 qixxaan isaa laaffata firee 2 kun akkuma dansaa warra keessa jira firee 2 qarshii 1,600 isaa mastaaxabaa isin mastaaxabaa pilaastikii nu ajajjee garuu meeshaa akkana jiru kwaaltii kana ajajjee mastaaxabaa pilaastikii itti fayyadamuun isin hin hawwaatu jechuudha gatiin isa kana bitee jira daawwattoota keenya ilaalaame kan pilaastikii illee mana keessatti ni fayyada isa kana garuu dhiirri keessumaa ni jirte bishaan dhiqatamellee mul'atu gaayaa maashaallah araboonni itti fayyadamtu yeroo baay'ee argee jira haala kanaan saaroon yoo dhiyeessite fakkeenya suuqaa kana birattu iyyuu Jadi kun nabistuan karena dia sih terlarangnya ada yang masih tahu kita kabar itu kita nih. Karena aja cara kan binnya di jira kabilasi kasih di pesani, kuni kasih ke malam mati kita jadi. Atau sekian kita nemu tu masina bisa nafsu jira boiler ika boiler kuno kita ada. Atau sekian ke malam mati kita jadi. Masina jusa tu jira, masina jusa kasih kuma shani di bajahara. Kita nemu cukup kali kita kalau mati jauh jira. Burcuqqoon bishaanii firee 12 kun isa kana keessatti jootiin isa kana daawwattoota keenya qixxaan mootuyyuu jabanaa fi mandajaa jira. Jabanaa fi mandajaan kun isa kana daawwattoota keenya jabanaa fi mandajaan isa kana qixxaan mootu kadiina bira ba'ee jira. Saarbisii warqaammaa jira. Saarbisii warqaammaan kun jirti daawwattoota keenya dhiifama harka tokko waraabaa harka tokkoon dubbisaa jira. Saarbisii warqaammaa ta'anii matbashaa firee 2 qabdi. Matbashaan tokko qadaadatti tokko immoo qadaada hin qabnedha. Daawwattoota keenya share like subscribe gochuun irraa hin fatina. Viidiyoon keenya kana fakkaata. Qixxaan immoo isaanii firiijii keessa naqatan
tokkorraa qabee haga shaniititti bitee fi jira kunuun akkuma argitan kana firiijii keessa wanta barbaadanti kaa'uudhaaf fayyaddi qarshii 900 mafaaqa kaarotii kunuuti daawwattoota keenya qarshii 800 kan itti aanu mootuyyuu saanii shorbaa firee 12 qabdi isaallee kun asitti sinti mul'ataa jirti kan itti aanu saanii makashkashaa bunaa fi maqrabaa biddeenaa jedha makashkashaan bunallee kunuuti daawwattoota keenya jira maqrabaan biddeenaa firee 2 kan fakkaatu bitee fi jira kan itti aanu firaasha algaa jedha daawwattoota keenya firaasha algaa isa kwaaltii ta'ee fi yeroo jalqabaatiif binneedha daawwattoota keenya firaashni kun kalarii gubbarraa yoo ilaaltan diimaadha adiyyaa isin fakkaachuu danda'a garuu immoo boondidii firaashni irraa hojjetamu jechuu dandeettan daawwattoota keenya boondidii majliisiin irraa hojjetamu jechuu dandeettani akkuma argitan kana firaashni kun meetira 80dha bal'inni isallee hedduu guddaa fi hedduu kwaaltii ta'eedha alii fi haati manaa isaa gaafa galanii argan akka itti gammadanii fi akka nullee galateeffatan abdiin qabna sheer laayik sabskiraayib gochuun irraa fatina ammaan xumurree jirra assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu